وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جنير بير لمه والكام إلى توماس الدين. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. وكنا قاعد نفتني كوتا بكم فهموا قبو درجة جسر دام سان كبارا درجة جسر ما تعد أبيتا وفاورم فود أدي كنو ها كوتا أنجد كوتا هرّا كفوتن سنيب دام نسيا كوتا أنجد يرو ما وندوام بدايمنا درجة جسر كين يعني فودا جنة ياكي على كلا ما فودا إنه يوغا إنه شمرين باي إندولا نتكاسني هرّا درجة جسر تكام فود إنفوس سلوم نبكا فوچو قبدا نرى هاي يوم فوچو تيسن وما في درجة عبد الرحمن فا جعفر مصباح فا فدا أركا قباتي فدا انجل أقاتي شيريت قدا ورما تادا دابني تانو كنرى ديم نبو يوم نو فوچو ها يوم نو فوچو جتني تا هجر تسمى متا دابدني لفا كنرى چال جتني درجة جيسين فودين قوتون كيسنو أرى نسيان سينيك أبا فودا يتشنو فيرا ما في فصل يا شيخ قطان جد شمر ما تاد أبديتي سايرمتو إنرمتني سنسلا سنندين هرمون دين محمد تكو ما تاد أباني تا ياكي أتي فچيغورا نيكونو بيتا أمريكا يمين ويسار هندتنا أچورا نچيغورا ني هندين نشجرا نسيكنا بردقاني وانا كنان تفوچون مبريدا دمالي كب جدا فودا فتاتي درگگو كين isin dargaggoodha mataa dhaabetaa warri lammaffaa fuudhu akkamiin fuuna jedhe yeella itaara qaanfii guddaan itti dhagahame sakanaaf inshallah mee walii dabarsaati dafaatti irraan ba'a nu biraa magadibni dhiyaataadha yeroo xiqqoodhuma sii qabna bakka salaanni ga'eedhaasi kanaaf inshallah awwaluma irratti dhaamsuma jalqabarraa fudhadhee dhufe keessa dargaggoota keenyaaf maalan dhaamuu dhufe beektanii dhiira shamaran jenna yeroo keetti fayyadame waan jedhamu yerootti fayyadamuun waashan qabataa mee an tokkuma lamaan keessaa isinii ka'a dargaggoo yeroo keessanitti fayyadamaa tamaam sababni isaas dargaggeessa warri irra fuudha dhiisee akkanumatti umurii isaatii fuudha gahee anoo duniyaan warri asiin mana katamaatti hin jaarre asiin kunoo makiinaan hin jiru matoorii wayiin bitamne asiin otuu kanuma walitti maca'atee tumanni isii kanan fixa isii kana birrii fuudha maaltu si hiraarsa hin hiraarinii fuudhi obboleesso injinqamina akkana ittee yaaddain fuudhi rabbisii qaba matooran makiina rabbisii fida wallaahi satandumu gaabbuuf teessa shabaamnin fuudhiniin umurii kan kee osumatti har'a bor jettuu har'a dargaggummaan kee deemee 30 ol darbinaan kalas ati kara galaarra jirte jechaadha achiin booda galaa kee duddarra kaa'attee deemuu malee wanta hin jiru deemteetta kutteetta yaa dargaggoo waggaa 30 asii jirtan fuudha تزوجوا والله فإن في الزواج الغناء غنى الإيمان وغنى المال وهندا كذا تقرتا يو الرفوتي وهندا يجكي سجرا لا دنيا أتجن كان تجبوت يبوتو كان اللي ربين سبب قديت ما أتفوتشو دان ربين أنا تسنجراتي سوداف وكيل جد درومانو كنافي فودي جنان درجة جيسا كينيا يا أكي متى ربنا انتهينا yaa ki fuudha itti gaabbitani dargaggummaa ijoollummaa akkalaamma akkan jiruu kan akkasin jirtan kana yerootti kanatti yoon fuudhin jettanii gaggabdanii shabaabummaan gaggabee wal qixarra dabarfate shabaabummaan keessa ree warra fuuna jettanii didichitan ay carraa koo jechuun gaaf tokko noolu wallaahi gaabbuun oolu dargaggeessi fuudha ofitti dabarsu hinuma gaabba kana shakkina har'a garuun beettu maali duniyaa irraa gateessu xiqqaadha waan ta'eef yookaan sumaa matoora walitti qabatee maal nama meeqa tammaasii kunoon beenna nama hedduu wallaahi rabbi rahmataa godhu du'anii ijoollee maaloo asiin matooran qabnu yaan asiin mana magaalaatti hin binne manallee biteeraa suuqii tokko naafte jedhaasin ayi suuqii tokko illee sila waanan galfadhu birrii way baankii galfadheera matoora wayin bitadhu jedha yela nama birrii matoora waliin akkas jedhee as keessa galte
ay makiinuma gamoo tokkollee nama walitti bitadheen galuu jedha makiinatti imma birrii gamoo nama wajjin hanga yoomii walitti bita dhuunfaatti hin bitadhu otuun akkana jedhu umuriin isaa duniyaarraa nama meeqa godaane otuu guyyaa tokko fuudhee raahaa jiru gaariin argin otuu addunyaa kana الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة كان جدام يسان أتون أرغتين دنيا كن اندسي تقبينيا ومالك زيدان اتفاده من هو ببريد دوما قروج أهلا بي دنيا كان الرا وانتي أتي في لاتشو قبل جرو دنيا الرا جرواء دنيا الرا فكينيا المانين أسي مال يو والاتفين جرو دنيا جدام كن منغاري جدي مكينا بريدا وانما بريدا نكنا جرو دنيا جدام jiruu duniyaa akkam bareedduu kana keessa wanti warra bareedduu keessa jirtu jedhan kana ta'uu namni wallaalee garuu hin jiru warri bareedduun fooqii kan kiyatitti cinqamtee jaaruu machooftu caalti makiinaa si ati bituudhaa si maraattu si makiinaa caalti bar warri isa kanaafi warra fuudhaa kaati makiinaa bitaa warra fuudhaa kaa matoora bitaa warra fuudhaa kaa waan masruufachiin boodatti jiruu keessan tolfataachi booda deemaa malee lekki anin fuudhu amman dhaqee bakka kana ga'utti mana kanaaf Addis Ababa bitu malee Jimmaa magaalaa bitu malee Arsii Asallaa mana bitu malee magaalaa Walloo magaalaa Hararii naannoo sin jirtan hunda keessan sinii maqaa dhaara magaalaa gudditti keessan lakkoowwattan dirra dhawaa keessatti bitu malee akkamittana warra fuudha hin danda'amu wanta akkanaa jedheetuma mataa dhaabee taala umuriin isaa kute gaafa intala gaarii fuudhu intala ijoolluma sabiyyii gaafa fuudhee fidee mana hanga'u kalas sila hojiin mudhiisa kutteetti umurii isaa shabaabummaan achi kutee 40 lakkaa'eera 40 dhayeera namni beeke 40 keenyaan kuteera hin jiru 30 achi dabarfannaan dargaggoon biyya Arabaa jiru baay'een keenya waggaa 30 warra achi dabarfatee gariin 30 keessa jira gariin 30 waa lama sadii kun kanaa olitti hin jiru baay'een waggaa 25 achiidha namni biyya Arabaa jiru umuriin keenya xiqqoo tafte gaafa kana qiyaasa godhi umurii keerraa hangaafte kaname maalifi irra caalaan aktarri ummata nabi Muhammad alayhi salatu wassalam waggaa 60 marratti umuriin siccita sunnaa isaaniiti waan ta'eef waggaa 60 achiin dabarfan isa kana fuutanii waggaa 60 silaan gijiraatamtu baay'inaan abbaa rabbiin fedhetu xawwaleerra dabarsa waan ta'eef waggaa 60 dafti amma isin nama laalu kana keessa dargaggoon keenya dargaggittiin waggaa 30 kun 25 27 8 kutaneettu jechaadha wanna fen jiru kanaan achitti waggaa 30 qofatu hafti siyyuu amma jiraatan beekanu kanaafu tazawwaju fuudha barakaa qaba fuudha jiruu gaarii isiniif ta'a fuudhi rakkattee jiraattu yoo fuute hin gaabbitu abadan namni jedhan waa sadi maal nama gaabbisiisu jedhan wanni ati nyaattee fi waan nyaatte waan garaa keetti nyaatte waan uffatte waan sadaqatte sadeen kun keeti inni kan kee miti kana ta'uu beekta miti duniyaan ati fooqii ijaartee Addis Ababaadhaan qabatta fooqii ijaaree magaalaa akkanaa keessa jiraetta itti galtee rabbitu beeka waan ta'eef rabbi nagaanti sina galchu jecha fuudhi yaa shabaaba keenya warra fuudhi wallahi warra fuudhi khayrii guddaa sii qaba iimaanallee ingootatta asii achi deemtee indeennesh salaamnesh addeebi'aa intalo akkamati jedha asiinis achi qota asiinis hamma yoomitti yadduu kana akkana jedha deemuun amma yoomitti shabaaba keenyarraa dhaabachuu qaba fuudhaa bareedadha wallahi har'a dhaamsa koo keessaan shabaabummaa kee kanatti gaabbita wallahi dargaggummaa meeman guddoota warra gurguddatee fuudhee warra cicime kana gaafadha wallahi ilmi irraa argattan ilmi gurguddaa maal isiniin jedhan beettanii dargaggoota kanaan ay ijoollee fuudhaan uyyuu yeroo dabarsine jedhan fuudhaa dharaadhan makmaasa tokkon jaarsa tokko irraa dhageeyan beettanii gaaf tokko qaallicha tokkotu jedhan horiin horeedhe akkanuma duniyaa kana walitti horeen fuudhee duniyaa walitti qabee fuudhee booda yeroo duniyaa kana lafa tuullatee ka'e inni fuudhu amma maal ta'e kaa warra fuudheen tala yeroo inni fuudhee mana hanga umuriin isaa dalga 40 irra dhaqee kuteera inni erga kutee warra fuudhe duniyaa horii 70 akkana qaba amma yeroo kana tariigaa umuriin galgalaa khayriin qabdu akka dargaggeessaa ta'uu dinnaani intalli kaneetteen kanumatti achi ilaalte otuu horii 70 kana horteena fuuchuu kan kee dura jetteen gaafa finniisa
shanjaa torba ofitti qabdu san na fuute jette bu'aa qaba horii kee kanatti naajoomu waan jette laalime hin gaabbisiifteedha namicha san wallaa dubbii kana manguddoorraan dhagaye dargaggummaan namaadha hanguma 40 asiit achi kunnaan inni kaan hojiidha inni kaan miidhameera bakka faayidaan qabdu kanaafan dargaggoota keenya fuudhi faayidaa sinee qaba wannin jedhuuf shamarrilleen heerumaa guyyaa duniyaarraa beektan duutan beektan waan ta'eef yoo heerumtan yoo fuutan jiru gaarii jiraattan dhugaa rabbii yoo har'a fuutan yaada si waggaa 5 jaad booda du'anis alallaa bakka maal abbaasa garuu dargaggoota keenya akkanumatti afaan gogaa taa'e kana afaan gogaa biyya arabaatti dhumu kana kun immoo biyya naasaadha malee hin fuudhu jedha kun immoo asuma duniyaa waggaa dhangale nama waggaa dhangala jechuu erga jammare waggaa 5 jaafan beekan bakka amma dhangala bakka amma gaa bakka raatti immoo ji'a tokko lama inni siifiti ji'a tokkitti kana ji'a tokkitti nama ji'a tokko dha waggaa meeqas keessa jirutu jira yaa shabaaba keenya fuudha arribaaftanii fuutammu gaafa dargaggummaa keetii kana yoo fuute hin gaabbitu la haqiiqatan wallahi hin gaabbitan dargaggummaa yoo fuutan itti gammaddan rakkinnis isinitti nagaamu baay'inaan hin darba rakkinni garuu duniyaan fixeensan dhufan dhuma dargaggummaan hangee ndeema takkatu kutala dargaggummaan kee kan lolaa bishaaniitti beekta kanaafu takkatu deema dargaggummaan namni yookaan hin du'aa waa hedduutu jira isa kanaaf jenna warra fuudhaa kurrifannee isinitti himne wallahi barakaa qaba namni rakkoo riskii qabdu warra fuudhe rabbitu si razzaqa fuudhi hin argatta riskii yoommoo rakkoo biraa qabaatte fuudhi imaana sin guuttatta rakkoo hundaafuu warra fuuchuun furmaata guddaa sii qaba dhugaa rabbii maaliif jennaan dargaggummaa kan keetiin bakka malleen nattu akka malleen taatu hiwwasu waafamtu waa hedduudhaaf si fayyada fuudhi bakka faayidaa qaba kanaaf dargaggoota keenya yeroo qabdu kanaaf amma fayyaa qabda akkuma nama dargaggummaa kanarraa fayyadamaa fuudhaatti jedhu kana osoo ka'ee dhukkubni tokko si qabate kalas ati gaafa san dhukkubichuma sana qalbii cabda akkamitti fayyuun qaba mustashfaan asiin sinafu asiin maallaqa keetti naftu mustashfaa achi bitaa mirga gaafa kana maalitti jirtaat bas dhukkuba keessa namaloonni biraas duran dhaabatu shabaabni gaafa kee dhukkubsate waan biraa yaadu kana beektani miti akkamitti akka fayyuu qabu qofaaf cinqama laal eenyuun akkasuma shabaaba qofa miti kun namni biraallee akkanuma ta'a gaafa dhukkubni wayii ka'e jajjabaa wayii akaayee sitti dhufe du'a miti warran fuunee kaa'amare tun fuudhee ilmoo tokkitti illee argadhee du'e maal qaba ishiyya jedha ree dhukkubni qabee karkarsee bargaa ol darbatee gad darbatee dargaggeessuma giidaa kan isaa ana amman fuudha jedhee isaa akka namachaa'u kana bakka dhukkubni dhufee bubbuta jismii isaa yeroo qabe allaattiin na nyaatteetti ana warran fuune qabeenya tiikoo kana gaa'eenyu nyaatte nan du'ee jedha ree kanaaf jennaani warra fuudha ani gaaf tokko waan gudii isinitti hima mucaa tokkotu biyya keenya dhukkubni hamaa wayii qabe hospitaala geessine lallabti baadiyyaadha iddoon fuudhee geessinu dhabameera garaa kana dhukkubsate nama waadhe garaa kana qaqqabuu beeku naa fidaa jedhe kurrifate idaan ammaan kan wayii kaane caccabaan jedhe barbaacha bakka nama garaa kana qabuu beeku hanguma doktora geessutti lafti fagoodha waan danda'amu miti halkan sa'aatiin darbaadha amana doktora dhuma harkaa doktora harkaa hin beektani warra baadiyyaa harkumaan qaqqabani ennaan kana barbaacha kaane ennanu radhee echeenno isaan halkan lafa darbaan deemuudhaan manguddoo wayitiyyuu isaanu ani hin deemu rakkiidhaan nama dhufne nama na rakkoon nu qabateera haakima si geessutti fala dhabne ciniinna dhugaa akkuma rabbiin si godhee ta'i jennaan mucaan sun ilma dhiiraan qabu durban moo qaba 2 moo 3 qaba dhiiraan qabu allaattiin na nyaattee gaadha ciisee isa lubbuu isaa keessa dhiisee ton ilma dhiiraa tokko hin argatin qabeenya koo kan eenyu nyaata jedha taa'een ajaa'iba godhaan isa ofii du'aa jiru dhiisee ilmoodha reefachi boo mucaan bombas garaa keessaa ulfaatarii warri isaa qabdi otuu dhalannaanuma arge dhiira moo durba laata tun dhiiruma tokkitti qabeenya koo kana keessa buusee du'ee jedhe kurrifata ciisee nuti maaltu nu yaaddeessa mucaan akkamitti fayyaadha yaa rabbi maal ta'aara jennee nu yaaddoo kadhatu nu qaba inni immoo maaliif akka laalme namni gaafa qabame jechuudha gaafa aafiyaan namaa qabame
waan biraa yaada malee harran fuudhaan isin danda'amu gaafa dhukkubsatte beetta harra si qabee dhukkubni bakka nan fuudhaan dandeessu yeroo sana eega fuutees immoo oo ilmoo gaariin qabaatin harruma na dhukkubeera ilmoo argadheen du'aan hin danda'amu kanaaf waa hunda of duroo qopheeffatanii hamma rabbi namaa laaffise abbaan rabbi dandeettii isaa kennees warra fuudhee jiruu isaadhaaf fooyyeffachuun bareedaadha khayrii qaba ilmaan gaarii yoo rabbi sii kenne tamaraatul fu'aad onnee minaan onnee namaatiidha onneen namaa kun minaan qaba bar firi ilmoon ati sirra argamtu akkasiin bareeddoodhaan ilmoo kana akkasiin bareeddoodhaan gaafa argatte malin beettuudha warri argate kun lazzaasi yaa'ake achiin nu haa ga'u jennee du'aa'ii kadhanna yaa'ake du'aa'ii kadhame ilmoo akkasii babbareedduu rabbiin tamaraatul fu'aadii minaan onneeti jedhe laa onneen namaa minaan nyaatu qaba miti ilmoon kun jedhan dasii jaatti jedhan dasii kanaaf rabbi isiniif kennu ilmaan gaggaarii fuudhaa kanaaf isinin jenna fuudhaa shababa kennu wallaahi mee fuudhi tawakkali rabbitti wallaahi maa rabbi siin jedhe bara naa miti bara inni warra fuunaan ati fuunaan anatu isin nyaachisa jedhe anatu isinii kenna rizqii jedhe yoo isin lachuu hiyyeessa taatane jedhe bar quraanaan dubbate bar samaayiidha fawqa sab'a samaawaati gadime bar rabbi malee waan kitaaba irratti nu tsaafne yookiin soba inni himaaru miti bar quraan rabbiiti bar yoo in kuntum fuqaraa yughnihimullahu min fadli jedhe bar yoo isin lachuu jedhe intallis hiyyeessa takkan qabdu bakka lubbuu sii malee inni waan qabu sillachuu anatu jedhe rabbiin isin duroomsa jedhe qabeenyi kan kootiin asinii kenna yaadina warri wal fuutan jedhe bar nama wal fuudhu lamaan ila shamara wal fuudh akka rabbii wakiilii sii ta'e kana beektaamma yeroo kana gaa Maammadooni faaxee warri neerumin ay wakiiliin keenya hoo jedha bakka namni wal fuudhe lamaan wakiiliin keessan akka rabbiin ta'e beeka rabbitu of isinii qabe isin nyaachisuu isin obaasuu rizqii isinii kennuu akkasin gammaddanii jiruu gaarii jiraattan rabbitu of isinii qabe ofiif isinii waadaa gale kan dirqama rabbirra jiru kun ana isin nyaachise isin obaasa xayyi maal sodaattari isa rabbiin si razaqu dhiiftee ati anatu makiinaa bituu qaba asiin laazima matoora lama sadi ay matoori si yoo badde jalaa baatoo way jedha akkasan gaa ol qayyarreedha asiin immoo matoora birrii matoora ay makiinaan kuma 700 barqallach miliyoona miti bira ga'uu kayredha annaa immoo achi ay manattiin kan magaalaa akkanaatiif jechi magaalaa guddittiittan si qamale sin kun fagoo jirti jedha laati magaalaa guddittiitti si kun qaba mana siisana gurguree birrii waa xiqqootti dabaleen asitti gala jedha ootuma naggana jedhu Maammadoor ka yeroo dhumate shamarreen isatuma waa wacii gaasii kana gaafa neerumu bakka kana fudhadheen naqaa kana akkasi atuu jedhanu waggaa 15 faalakkootti jechuudha biyya Arabaa keessatti umurii keessan fixattani umurii kanatti gaabbuu teessanii jechaadha umurii keessanitti hin gaabbinaati wattaa gallee ya keenya teenye warra fufuune cal jenne wallahi rizqi rabbi qame kaan galla biyya namaa teenya no gabrummaan nutti hammaata to akka jirru kanaan biyyatti galle warra fufuune biyya keenya keessa gatteenye ya taabbaas jenne ija baafne abbaan fedhe nu duran dhaabatu ture nooti baqannee kunoon jedhe warran fuudhu shamarreen dheerumtuu babbaqatee biyyi bakkee taa'a kunu akka jiruun hin jedhe meedal jeessa edemmoo godoo suuqattanii qobaa keessan teessanii gara maal gootu fuudhaatti biyyatti galaa ogaan asuma biyyuma Arabaa jirtan hedduma dhiyaattan warra fuudhaa khayrii isinii qaba kanaaf fayyadamaa shabaabummaa keessanitti yaa shabaaba keenya wallaahi shabaabummaa keessanitti fayyadamaa hin gaabbitan galgalli khayriin qabdu ani manguddoon galgalli khayriin qabdu waa hundaafu galgalli khayriin qabu jedha manguddoon beektanii lafaa deeme akira lafaa ta'e roondaati isin qaba booddeen argine Addis Ababaadha moo eessa amma biyya keenya keessa sa'aatii darbaa deemtan roondaan isin hin dabarsu roondaadha jedhama eessa deemaatte jedhama kanaaf yeroo tu roondaan isin hin eegin tu roondaan sa'aatiin sagantaa karaarra dhadhaabamanii tu karaa deemuun dhowwamin jabaadhaa fuudhaan isin hin jedha shabaaba keenya kanaaf ibaadaatti illee marxifadha asiin illeen tokko gara kanaan fuudhaa ergan jedheen booda dargaggummatti kanaan namni waa hunda jabaata dargaggummatti hadha fuudhaa jedhamtu kanaan amma deebitanii diiniitti jabaachuu qabdan yoo hadhan jabaateen gaafa achisitti diiniitti sin jabaattu dargaggeessi har'a ganama kana bilchaatee kan diiniin ta'in maaliif hun tolu diinii keetiif bilchaataa namaa ta'e jabaa namaa ta'e nama ibaadaan sin darbine ta'e wallahi imaana jabeeffadhu har'a gadi jabaadhuuti salaati subii ka'itti salaati alal khayrii ta'e
dargaggeessa rabbiin faarse sana ta'e torban sana keessa rabbi si oolcha jara torban rabbiin jannataan jara waa meeqanan sisu taa'u sana rabbi sina godhu dhiiraa shamarrittiin keenyas marxifadhu baay'inaan garuu shamarreen kun hin salaatti natti fakkaata maasha Allah wallahi akka arginu kanatti muxawwaa bichaa xardii feesbuukaa kanarra guute tokko lama malee muxawwaa akka jiran maasha Allah salaanin darbu Muhammadoon keenya sin salaatani baay'een jira tokko hin jirani akka hin jirani an beeka tokko yerumatti tole ka'ee guyyaa Juma'aan faa dhufe ka'ee dhiqatee qiyaamaa buuseen jedhe mataa filatee yeroo Juma'aa dhaqu nama waqtiin tokko ittiin qadoomne fakkaata garuu yeroo mana keessa laaltu yeroo namni dhufe jedhaatuma wadaachuu raqa yeroo kaan immoo salaatu sakkanaa kana yaa rabbi najaanu baaseen rabbi isin alaaffisu salaata waan daraya dargaggoota kee wanni isin milkeessu akkuma fuudha kana fuudha akkuma nama lolaa oole asiinis ibaadatti jabaadha wallahi hin milkooftani bar namni rabbiin qabu abadan karaatti hin badu akkan taanen ta'u yoo salaataa fi waa hundi kan kee harka bitaa mirga akkanatti qabattee jira hin dala bareeddoo amma nuti gaafuudhaa jennu kana rabbiin oofee mana sii fidalaa namicha tokko tuyyu nama rabbiin sodaatu itti rabbiin ila warra sii kana rabbi si arazzaqu seenaan kun illee yeroo itti dubbatamaa ani sarara deebiin dubbadame namicha tokko jira nama rabbiin sodaatu dargaggeessa bareedaa tokko otuu karaa deemu gab tokko tuffaa wayii yookaan burtukaan yookaan karaa wanni itti goree beela'ee karaarraa goree lafa namaarraa kutee nyaatee kee amma beelli baheemsee beelli dabarfateera amma wantattiin kun haqqi namaa nyaadhe akkamittiin afootiin jechisiifatiin deemu lakki taa'e dhaggeeffadhaa taa'e amma namichachi taa'e eegee abbaa sana eegee abbaa qabeenyatti abbaa burtukaana yookaan tuffaa sana eegee obboleessa tuffaa keerraa kana beelli waynatti dhufe jabaannaan man kutee tokko nyaadhe afootinaa jedhi afootiin taa'e eegaara silaa qaatan bakka ga'e jedhe jedhe akkasii kalas kana taanaan ana afootii siin godhe intalana rakkisaatu tokko jirti yoo isii fuute malee afootii lillaa siin jedhu jedheen rabbi gooftaa koo balaattan galee jedheen maani rakkoon jedhe immoo addeebi rakkoon kan koo intala tokkoon qabaa jedheen harkaan qabdu jedheen tokkoffaa muduuduu jedhe harkisi duuda harku hin qabdu ija siin qabdu jaamaa jedheen iji siin jiru ho namicha dhibe dubbeen miilan qabdu jedheen afaan hin qabdu Allahu akbar amma tuffaa nyaate yaaddoo jabaan itti dhufe namicha tuffattiin atu haftiraatti jedhe maal jettan jedhane dheere gaddatti dhagaame ijan qabdu harkan qabdu miilan qabdu afaan hin qabdu eessasii qabeen akka kan qabee akka kamidii wajjiniin jiraachuudha maalaa softan jedhane dhiqaa harkaa badhe namichi garuu nama imaana qabu laal dargaggeessa akkanaa yoo taate rabbitu sii wakkalamaa bar wanti goon hin jiru jedheen ibbaanii intala harkaa miila siin qabdu duudaadha dumujuwaa tokko jedhe mulullu kana teessii jedhe sila waa koo nyaatti afootii siin jedhu yooti siin irraa fuute malee jedhe yoo nafootii jechuun isa rabbiin biratti kasaaraa guddaa keessa galuuf deemaa ramma shabaabni immoo nama rabbiin beeku rabbiin sodaatee futaa abbaa ooyiruu sana eegaara abbaa lafa sanii hamma fatanaan qabate rabbi eessa raquudha ija babaaseera duudaa dumujuu fuudheessan kaadha ofiin haasa'a miila ofii ilaali miilan qabdu harkan ijaan qabdu harkaa bade mee utuu isin ta'e maal gootu dubbii jabaa akkanaa gara utuu isinis qabe mucaa ijaa gurran qabdu ijaan qabdu harka miilan qabdu mujuu kana mucaa akkanaan rakkifte fuudhe maalan itti godha fuudhee jirana kan tuffaa tokko ittiin nyaadhe afootiinaan jettu hin jedhu intala kana narraa kaaftu malee na rakkifteetti intalli bakka yaa jamaatu isin otuu isin ta'e maal gootume dubbichi kun dubbii hamaadha beekamal mucaan fitinaan qabame jedha taa'ee mucaa harkaa badhe amma tuffaa tokko ittii sanaatiif jecha lakkii bo'ee an ati dhiifama naa gochuu dhiibnaan bor rabbiin biratti gaafatamuu koorra jedhe tuffaa tokko ittii kana rabbina gaafachuurra nan fuudha dhumujuu eessa koon naqa harkas hin qabne miilan qabdu waa tokko ijaa gurri afaan hin jiru miti duudaadhuma kana waa tokko hin jiru jedhen qaalichi miillitti hin jiru harkas hin jiru ijjis hin jiru gurris afaanis duuduma kana rabbi uume jedhe rabbi gooftaa amma maal bakka nageessi nan fuudha waanan godha jedhe bakka wanni godhu hin jiru
aduddu harkaa miila gurra sin qabdu miti fuudhee warra naa taati miti jedhe rabbiin irra kaa'e fuudhee galee dhuma akkuma teettoo olii gadi gangalcheetuma ni jiraachisa malee warra sinaan taatu warra naa ta'utti harkan qabdu miilan qabdu ijaa gurri hin jiru ana warran taatu wanni godhu sin jiru rabbi na gaafachuurra geessenuma wajjin rakkachuu koo naa wayyaa jedhe amma ina nama dhaqee gaa walli xani manatti ammani kaan hidhamuuf gaa ammani kaan hidhamaara hindi yaaddoon mataa saffite gaa kana keessa hin jiru beeka otuu sin ta'e maal gootu dubbiin kun dubbii jabaa akkuma kooti jedhamee reega keessa galchaati mucaadha harkitti hin jiru miilli ijaan qabdu waa hundi si dumu juutteessi mucaan qaallicha ni kaan siidha jedhee kun oddoo kana taa'ini kaayidhuuf deeman tala subhaanallah wallahi nama dhiba bar otuu isin ta'e maal jettume hin fuutani moo tuffaa tokkittii sanaa jecha nan gubadha jedha lamma amma doosa sirraatu gaafanne ay tuffaa tokkittii sanaa jecha nan dhabama malee ay duudaan fuudhuwan jedha dumujuudha harkitti hin jiru miilli hin jiru gurri hin jiru kana tuffaa tokkittiidha jecha rabbinaan dhiisu miti dhaqee asii bakka fuudha taa'ee dhaggeeffate gaamma nikaa yeroo jedhamu ni eessa akka uummattiin fuudhee gala eessa koon geessa harkan qabdu shinti beetii kamittiin geessa mataan isaa wareerameera beekaa hin jiru tartiiba keessa hin jiru shinti beetii dhaquudhaan miilan qabdu gangalachuudha osinoo lafa gangalatti jedhee qaallichi naasiseera akkamitti geessee naan shinti beetii teessi miilli hin jiru maaltu gattaa'e shinti beetii ba'a harki hin jiru maaltu bishaan qabata ijjitti hin jiru maaltu waa arga bakka namicha hiraariin mataa keessa kutee mee nama akkana rabbiin sodaa keessa laale waa inni iddoon isi ga'u bakka ammani kaan hidhame inuman fuudhadhe bakka yeroo amma fuudhee innaa dhagaa kunoo mucaan achi jirti mee dhaqaa laalaa gaadhaneen duudaadhuma kana duudaadhumu juudha dhaqi ilaalee dheeramma abbaan ni kaan hidhame amma gurfaas hin jirtutti qajeelchane achi keessa jirti dhaqi ilaalan shaadaa qabataan jedhe ilaaluu dhaqaa malee waa warra naa taati miti akka kootaa warra naa taate dheeyyaadwan tuman siqwan harkaa miila ija gurra nama hin qabne maal jedheen itti siqaayu haqqina maalaalla haqqina majabina eeggachuu keessatti laa warra durii kana rabba akka kana nu waa godhu imaan akkanaa yaa rabbi nu kenni jenna amma mucaa bira ennoonni dhaqee hulaa banatee sodaataatuma jedhaatuma inni dhaqee ulaarraan achi laalu mana keessa jirtisiin sodaataatuma daafaatuma akkuma tokko jedhaa dhaqeemma yeroo inni dhaqee laalu kunnoo mana keessan taa'attisi yeroo ijarra buusu ijjisiin arga inni laalaatti akkam laftii dheerasani dur ta'e himame sanaa miti dubbin isa afaanin himame miti ija qabdi ilaale miilaan kuma taatti qaamti guutuudha hubateennan ilaalu bareedini si waan biraati warqee qulqulluu kanan talli sujuudi rabbii bu'ee laa ilaaha illallah akka gaggabuu wayi ta'e eka sila harkan qabdu miila gurri ijjitti hin jiru dumujuu kana mana keessa ciisaatti jedhame miti hamma yeroo inni ilaalu subhaanallah intalli huura alcaynii qulqulluu kana dhaabata miilli isaatu miila biraa harki isaa ijji qaamti waan biraa laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah akkuma naasuu wayi namicha akka harkaa baduu wayi taana abbichetti fiigaa dhufe karaan bade moo intalli isiidhuma kana ija miila qabdiim jedheera amma dhufe ijas miila waa hunda qabdi jedha akkuma naasuu mannaan sila ijan qabdu siin jedhe akkamitti ijan qabdu si himuu jedheen jedhe ijan qabdu yeroon siin jedhu ijuma kana keessaa dhabamen siin jedhe intala koo takkaa ijji si haraama laaleen beeku ijjin tala kooti jedhen abbaan harkan qabdu yeroon siin jedhu sana harkuma irraa citee dhabame siyaataati lakki harka qabdi harkaan takka haraaman tunne jedhe miilli si yoo jedhe miilli si immoo miilan qabdu san siin jedhe miilli si takka adeeme bakka khayrii malee bakka shariin dandhe kanaaf jedhe akkana balaan dhufe afaan si yoo naan hin qabdu afaan si immoo quraana rabbii malee waan biraan beeku gurri si yoo naan takka muuziqaa waan haraaman dhaggeeffattu waan khayrii kanaafan gurra siin qabdu harkan qabdu miilan qabdu siin jedhe malee tallikoo qabdi nama imaana qabu kanaan barbaadaara hin tallikoo nama akka keetii kanaan malti jedhe ati namichi tuffaa tokkitti yookaan burtukaana tokko lafa koorraa nyaatte afootinaa jedhu malee deemu jettee teesse intala ijaa gurran qabne duudaadha fuudhi jennaan sodaa rabbiiti jecha intala kana nan fuudha jette si'i namni intala koo bulchuu jedhe
nama akka keetii kana ta'uu qaba jedhe la dargaggeessa akka kanaatiif intalli koo malti si rabbiin akkana sodaatu kanatu intala koo bulchuu danda'a jedhe fuudhi jedhee waan qabu laa qabeenyallee fuudhe hiyyeessa bar waa nyaatu hin qabu karaarraa tuffatti iyyuu karaarraa argate nyaate laal qabeenyaa fi waa hundatti roobsee namichi fuudhi kana qabi jedheen dargaggoo keenya rabba akkana sina godhu jaafanuus baa'u na laalaatamtii kunoo ati faan rabbi si haa fuuyisu isa akkanaa si haa godhati faan Abdurrahmaanichi tokko fa mataa dhaabdanii teessanii jara kaan hedduun beeku kunoo lakkana rabbi sina taayisu warra akka kana rabbiin imaanaan guute rabbi sina godhuga rabbi sina fuusisu yoo isin dargaggummaan rabbiin wanni kana kaaseef namni yeroo dargaggummaa milkaa'aa hunda kasaaraan yeroo dargaggummaati dargaggummaan olii gadi nama urgufaa nama dhaabu yoo asiin intala bareeddu tokko argee sii kana nan fuudha jedhee namni murteesse yoo tokko tasiin hayi jettiin kan bira indeen sii kanaan jedhaatama sii kana wayyuure jedha sii kana dhiisi tarkaanfata otuma akka jedhu tarkaanfatu bakkee tafaara Mahammadoon zabana amma inni durii isii kana argu amma go Facebook miidiyaalee garaagaraatiin shamarra hedduu isiin kun isii kana irratti qoyyaadha jedha isiin kun isii kana wayyaa ta'u otu akka jettan yeroon fixina fuudha bakka waan diini qabdu waan imaana qabdu laalaati tazawwaja abbo yaa akhi rabbi sin jiraachisa kunoo sakka keessanii kana angafoota keenyaa taa'u warri tokko fuudheessaan lammaffaa fuuna jedhee kunoon jedhe afaan nyaataa jira nama meeqatu dhufe dargaggoota kana nurraatti maanaan jedhe wallaahi nurraatti maa jedhe bakka qoonqoon hidhanii taaranii tokko nama tokkon fuudhin nama umurii keenya olii tokkon fuudhintu jira nummoo maal jenne lama fuuna jedhe gariin nama dhufeenatti mati kanaaf dargaggoota keenya yakka guddaa isin irratti geggeeffamaa jira kanaaf qoqqobbii jabaa addunyaan otu isin irraan ka'ee warra fuudhaa jabaadhaa fuudha diinis duniyaa rabbi isin gan laalmee mucaa dargaggeessa nama seenaa isaa isin hime nama waa tokko hin qabnenni rabbii isaa tokkichatti citee jira garuu gaafa inni sodaa rabbii akka jabaatti qabu sana intala akkamii rabbi isaaf kenne soddaa akkamii argate sodduma akkasii argachuun immoo ni'maa guddaadha wallahi soddaa imaan akkasiitiin nama madaalee intala bareeddu akkasii sii kenne waa tokko sirraan barbaanne kunoo qabeenyaa wajjin ila fuudhi jedheen bar yoo ati akkas taate rabbitu siif jira kanaaf inshaallah bakka heddutti wanta akkanaa mudata biyya arabaa kanallee jira namichi tokko biyya arabaa kanatti kan akkas godhe jira dargaggoota wayitu tarii mucaan talaa tokko akka malee anna jennaani mucaan tokko kan imaana qabu rabbiin sodaatu intala kana dargaggoota irraa buusee fuudhee mana arabaa geessee fi intala keessan akkana kana dargaggeessi karaa tarii daffaree jedhee geessee mana kaa'e waa tokko ittiin bu'in geessee abbacha biraan ga'ennaan innis waamee maal godhe mucaa shaabbii kana mana fooqii wajjiniinidha intala koo kana fuudhi jedheen afaan bineensaatiin naa baafte galatoome jecha galata wajjin dargaggeessa rabbiin sodaatee salaata isaa qabatee imaana jabaa qabu rabbitu saaf chaappaatti dhaalaan tala bareedduusi rabbi tarkisee mana sii fida kanaaf jennaan bakka fedhettuu bakkuma fedhetti namni rabbiin sodaatu hin kufinaa dargaggummaa kanatti kufa namni fuudhaa imaana qixxee afisitti guuttadhaa rakkoon jiru hundinuu hin furama yoo warra fuutan wallahi hin furama inshaallah aliif inni fuudhe sinni fuudhinis mee nama fuudhetu warra sinirra wayyaadha dargaggoota kee inni fuudhe amma tokko qalbiin isaa warra isaa wajjin raa godheetuma jiraata jiruun duniyaa rakkoo taatu sila jiruun duniyaa bal'ina hin qabdu raahaa godhaatuma amma tokko jiraata magariba natti ga'e dhiifama godha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh haasaan keenya illee silaa danuudha azaaniidhaaf daqiiqaa muraasatu hafe sa'aatii argaan jiru haasaan hin dhumu waan ta'eefu nagaya rabbii keessanaa jiraadhaati anga walitti deebne wala gar dubbiin keenya hedduudha yaa shabaaba jabaadhaa sinin jedha ibaadaattis jabaadhaa warra fuuchuuttis jabaadhaa waan hunda barnootattis cima gara biyyaa galuufillee cima biyya keenyatti illee hin galla inshaallah hanga yoon biyya arabaatiin yaasteenye iyyinaa miti rabbina gaannu agalchu biyyi keenya oromiyaan keenya yaa rabbi keenya godhi harka keenya galchi oromiyaa keenya nu godhi abbaa biyyaa nu taasisi jedhaati bakka jirtanutti du'aa nu kadhaa hidhamtoota hidhaa yaa rabbi baasi jedha رمضان نجان سوما نجان التنواجه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى لقاء آخر